Akkam jirtu maatiin chaanaalii keenya koorsii remediyaalii keemistirii paartii 2 itti fufnaa solution kan jedhu irraa jechuudha. Chapter 4 paartii 1 isaa solutionii maal akka ta'ee fi taayipii akkam akkamii fa'a maal kompoozishinii akkam akkamii akka of keessaa qabu ilaallee turre. Har'a immoo itti fufuudhaan the solution process waan jedhu irraa kaanee itti fufnee paartii 2 ilaallaa jechuudha. Chaanaalii kanaaf immoo warri haaraa taatan hiriyoota keessaniif share gochuudhaan ofii keessanis subscribe gochuudhaan nu hordofaa. Viidiyoon haaraanis akka gadhiifamu yeroo gadhiifamu akkasin bira ga'uuf immoo notificationii isaa banattanii akka teessan isiniin jenna. Telegram chaanaalii keenyas subscribe godhaan hordofaa. Kallattiimaan the solution process waan jedhu irraa kaanee gaafa itti fufnu solutioniin tokko gaafa bulbulli tokko gaafa bulbulamuuf jedhu faaktoriiwwan isa daangessan maal fa'aadha jedhee gaafate kitaabni keessan yookiin mojuulli keessan kun what are the major factors that affect the solubility of substances in liquid solvents. Wantoonni solubility daangessanii maal fa'aa jira wantoonni isaaniin kan affect godhanii kan affect gochuu danda'an maal fa'aadha jedhee gaaffiidhaan jalqaba. Kun egaa interactioniitu jira. Interaction achi keessa jiru interactionii sadii jira. Isaan sun immoo maalidha? Solvent interaction, solute interaction and solvent interaction. Warra kana sadantu jira. Isaan kun sadan solutioniin tokko akka inni bakka hin qabannee fi wantoota daangessan yookiin immoo akka inni daddafee bakka qabatu wantoota godhan sadan murteessoo sadanidha. Solvent interaction kan jennu solventiin sun interaction inni walii isaa gidduutti qabu jechuudha. Solute gaafa jennu immoo solutiin interaction inni walii isaatiif qabu jechuudha. Solute yeroo jennu immoo erga walitti makamanii booda interaction isaan wajjiniin qabaachuu danda'an jechuudha. Isaan kanatu affect godha jechuudha solutionii tokko. When a solute dissolves in a solvent, particles of the solute disperse throughout the solvent. Yeroo solventiin tokko solutiin tokko solventii keessatti bulbulamu disperse ta'a akka solutii keessa akka solventii keessa jechuudha. Wanti nuun keessatti bulbuluuf deemnu sun fakkeenyaaf ashaboo bishaan keessatti bulbuluuf deemnu yoo ta'e ashaboon sun maal godhaa bishaan keessa dhaqee disperse ta'a jechuudha. Throughout bishaan sana keessa disperse ta'a. Yeroo sana egaa maaltu jalqabaa? Moolekiyuulonni ashaboo gargar faffaca'anii kan maalii wajjin wal keessa makamuu jalqabu kan bishaanii sana wajjin wal keessa makamuu qabu. The solute particles occupy positions that are normally taken by solvent molecules. Solutiin iddoo kana dura maaliin qabamee ture? Iddoo kana dura solventiidhaan qabamee ture gargar dhiigee qabachuu jalqaba. Keessa gaggaluu jalqaba. Miiksi gochuu jalqaba jechuudha. Kanaaf yeroo kana solventiidhaa fi solutiin walitti makamuu jalqabu jechuudha. Faaktoriin kana daangessu immoo yookiin kana affect kan godhu dhiibbaa kana irratti qabu immoo faaktoriin amma jedhe sadan interactionii solvent solute and solvent interaction warra jennu jechuudha. Warra kanatu affect godha. As keessaa kana sadan keessaati solvent interactioniin gaafa guddaa ta'u solutioniin sun solutioniin processii sanaaf gaariin ta'u gadi buusa jechuudha. Dandeettii bulbulamummaa isaa. Solutiin interaactioniin gaafa guddaa ta'us akkasuma dandeettii bulbulamummaa waan sanaa gadi buusa. Solute interaactioniin garuu gaafa guddaa ta'u bulbulamummaan sun ol ka'a gaariidha. Solutioniin sun bakka akka qabatuu fi gaariidha jechuudha. Bifa fakkii kanaan ilaallu. Bifa diyaagiraamii kanaan gaafa ilaallu. Asitti solutiin kunoo densitee jira walitti dhiyaatee jira baay'ee. Walitti dhiyaatee yeroo jirutti kana gaafa laaltan baay'ee walitti dhiyaateera. Isa boodee step 1 irratti maal ta'e akka inni ispeesii godhatu yookiin akka inni gargar ba'u godhame asitti. Kunoo kana dhuftanii yeroo laaltan akka inni walirraa faffagaatu ispeesiin akka gidduu isaatti uumamu godhame. Inni kun maalidha? Solutiidha. Asitti immoo solventiidha inni kuni gaafa isa kana laaltanii solventiin kun inni kunis densiteera walitti ispeesii baay'ee hin qabu. Step 2 irratti gargar akka inni faffagaatee ispeesii akka inni godhatu ta'e asitti kunoo
Isa kana yeroo ilaaltan akka inni ispeesii godhatu iddoon duwwaan akka gidduutti uumamu godha. Steep 3 irratti maaltu ta'e? Iddoo solventii gidduu jiru kana eenyu dhufee qabate as keessatti soolutiin dhufee iddoo gidduu isaanii jiru kana asittiin qabate jechuudha. Maaltu uumame? Solushiniitu uumame jechuudha. Kanaaf bifa kanaanii steepii kanaan uumama jechuudha solushiniin. Steepii sana tokkoon gaafa ibsinu waanuma nama dubbachaa oolee steep 1 irratti separation of solvent moleculeedha. Step 2 irratti separation of solute molecule gaafa isaan gargar faffagaatan jechuudha. Ispeesiin akka uumamu iddoon duwwaan akka uumamu yeroo ta'u jechuudha. Step 2 irrattis solute particle akka inni gargar babbaqatu walirraa akka inni diigamu ta'e. Sabooddee solute particle gaafa gargar walirraa sissiqatu godhamu energiin endothermic reaction yookiin immoo endothermic akka ta'e yookiin immoo energy akka inni fudhatu energy akka inni ofii isaa keessatti fudhatu hubachuu qabna. Endothermic reaction akka ta'e isa kana baruu qabna jechuudha. Endothermic reaction ta'uu isaa kan kanaa jechuudha. Step 3 irratti immoo the solvent and the solute molecules mix akka isaan iddoo lamman isaaniidha ispeesii gidduutti uumamu sana solutiin dhufee iddoo solutii gidduu solventii gidduutti uumame sana keessa lixee akka inni qabatu hubachuu qabna jechuudha. Processii kana sirriitti hubachuu qabna. Zeroonni solutionii like dissolves like waan jedhu jira. Like dissolve like kan jennu wantoonni poolaarii ta'an wantoota akkuma isaanii poolaarii ta'an keessatti akka bulbulamu. Fakkeenya alkooliin bishaan keessatti bulbulama. Sababiin isaa poolaarii lamman isaaniiyyuu. Polar dissolves in polar substance and non-polar dissolves in non-polar substance. Solubility is a measure of how much solute will dissolve in a solvent at a specific temperature. Fluids that mix with or dissolve in each other in all proportion are said to be miscible fluids. Dhangala'aan tokko yeroo kan bulbulamu guutummaatti kan wal keessatti bulbulamu yoo ta'e maalidha jennaani? Miscible fluids jennaan. Yoommoo leerii uuma ta'e tiiwu leerii yookiin immoo leerii garaagaraa uuma yoo ta'e walitti bulbulamuu danda'u yoo ta'e immoo maal jennaani? Immiscible fluids jennaan. Miscible fluids jennaan jechuudha kun akka kana. Leerii uuma gaafa ta'u maal jennaan? Immiscible do not mix form layers yoo ta'e immiscible jennaan. Gaaffii kana viidiyoo biraadhaan hojjennaa walitti fufnee konseptiin isaa waan wal qabatuu fi barumsichi walitti fufne gaariidha. Solids that are made up of polar molecules or ions are not soluble in non-polar solvents. Warroonni poolaarii ta'an non-poolaarii keessatti bulbulamuu hin danda'an. Sababni isaa interaakshiniin gidduu isaanii jiru tokko miti waan ta'eef wal interaaktii gochuu hin danda'an jechuudha. Force of interaction garaagaraa gidduu isaanii jira waan ta'eef. The interaction between the polar solid and the non-polar liquid is weak compared to the interaction with the solid. Why does sugar dissolve in water but not in oil? Inni kun gaaffiidha gaafate maaliifi sugariin maaliifi bishaan keessatti bulbulama zayita keessatti immoo maaf hin bulbulamuu jedhee kan gaafatuu fi like dissolves like principle ammaatu nu dhowwa. Hin danda'amu force of attraction gidduu isaanii jiru tokko miti waan ta'eef boondiin gidduu isaanii jiru boondii adda addaa waan ta'eefi sugariin poolaariidha. Oiliin non poolaarii waan ta'eef walitti bulbulamuu hin danda'an. Sugariidhaa fi wootariin garuu lamman isaanii poolaarii waan ta'aniif wal bulbulamuu danda'u jechuudha wal keessatti. Solvation waan jedhu yeroo ilaallu immoo solvation is the process of surrounding a solid particle with solvent particles. Solvation inni jennu processii solid particlein tokko solventiidhaan marfamu yeroo jennu jechuudha. Isa kanaan maal jennaani? Solvation jenna. Addumatti immoo solventiin sun gaafa waterii ta'u maal jennaan? Yoo solventiin keenya wateriidha ta'e hydration jechuu ni dandeenya. Solvationii kanaan bakka buufne maal jechuu ni dandeenya? Hydration jechuu dandeenya.
Asitti wanti isin beekuu qabdan solvation jechuun gaafa solutiin tokko solventiidhaan marfamu yookiin surrounded by solvent yeroo jennu dha jechuudha. Addatti immoo gaafa solventiin sun waterii yeroo ta'utti hydration jennaan. Kanaaf isa kana adda baasnee qabachuun barbaachisaadha. The rate of dissolution. Dissolution is the process of dissolving solute in a solvent to form a solution. Process ittiin solutiin tokko solventii keessatti dissolve ta'ee solutioniin uumamu maal jennaani dissolution jennaan. Solute plus solvent solutionii nuu kenna. The rate of dissolution is the speed with which a solute goes into solution. Rate of dissolution immoo speed ittiin solutiin tokko gara solutioniitti jijjiiramu. Isaan maal jennaani? Rate of dissolution. Isaani rate of dissolution jennaan. This largely depends upon the interparticle force and to a lesser extent on conditions such as surface area of the solid solute, the temperature and the pressure of the system. Inni kun rate of dissolution in tokkoffaa fi isa guddaa wanti irratti hundaa'u interparticle forces. Interparticle forces isa kanarratti hundaa jechuudha. Bal'inaan isa kanarratti interparticle forces. Achi immoo gaafa solutiin keenya solidii ta'u immoo surface area irratti sun hundaa. Solutiin keenya gaafa inni solidiidha ta'u surface area of the solid solute. Itti aansee temperature kan biraa pressure. Pressure irratti illee akkuma kana hundaa jechuudha. Kanaafuu factoriin rate of dissolution tokko affect gochuu danda'an interparticle forces, surface area of the solid substance, temperature, pressure warra kanadha jechuudha. Warra kana arfan. Energy change in the solution process. Energy change in the solution process. The heat of solution of an ionic compound in water is the sum of the lattice energy of the compound and the heat of hydration. Heat of solution of ionic compound in water is the sum of the lattice energy of the compound and the heat of hydration. Waan lama ilaallu asitti. Tokkoffaa lattice energy jechuun maal akka ta'ee fi heat of hydration jechuun maal akka ta'e wajjiniin ilaallu. Lattice energy jechuun akkuma konseptii kana dura kutaa gadiitti baratan irraa qabdan lattice energy jechuun energiin tokko wantoonni tokko solidii irratti jiranii solidii marraa kallattiimaan gara liquidiitti gaafa gaasheesitti gaafa jijjiiru solidii marraa gara gaashees stateetti solid state irraatii gara gaashees stateetti gaafa jijjiiramu energy fayyadamnu sanaan maal jennaani lattice energy jennaan. Fakkeenyaaf wanti tokko state solid irra jira jennu. State solid irra wanta jiru sana gara liquidiitti tun jijjiiru kallattiimaan gara gaashees stateetti yeroo jijjiiru. Cabbii fakkeenya fudhanna. Bishaan sadarkaa stateetii cabbiidhaan jiru tokko kallattiimaan energy wayii fayyadamnee gara gaasheesitti urkaatti jijjiirre. Bishaan urkaatti yoo jijjiirre urka sanatti yeroo jijjiirre energy nuun fayyadamnu sun maal jedhama? Lattice energy jedhama energy sana lattice energy jennaan. Kan biraa heat of hydration gaafa jennu immoo hydratiniin dissolutionii gaafa laallu amma maalidha jennee solventiin waterii gaafa ta'u solvationii jenne solvation jechuun immoo solutiin tokko solventiidhaan yeroo marfamu yookiin immoo the process of surrounding solute particles by solvent yeroo jennatti solventiin sun immoo yeroo waterii ta'etti maal jennaani hydration jennaa jenna. Heat of hydration sun egaa heatii yeroo sana fayyadamnudha jechuudha. Kanaafuu warri kun lamaan akkasidha salphaamatti. Kan biraa enthalpy ilaallu. Enthalpy jechuun immoo energy gosuma energy dhannis the relative magnitude of these two quantities determine whether the solution process is endothermic or exothermic. Endothermicin energiin tokko processiin tokko yookiin reactioniin tokko energy gara keessaatti fudhata yoo ta'e maal jennaani endothermic jenna. Exothermic yeroo jennu immoo reactioniin tokko energy gara alaatti baasa yoo ta'e exothermic jenna. Endothermic gaafa ta'u energy nessa jira gama product irra jira product side irra jira yookiin gara harka mirgaa gara harka bitaatiin jira energy endothermic gaafa ta'u. Exothermic yeroo ta'u immoo energy nessaan jira gama product yookiin immoo gama harka mirgaatiin jiraata jechuudha.
heat of solution, change in enthalpy of solution value may be exothermic or endothermic depending on the substance involved. Inni kun wantoota reakshinii sana irratti hirmaatan irratti hundaa'ee endothermic or exothermic jennee adda baasuu dandeenya jechuudha. Hydration of ions favors the dissolution of an ionic solid in water. The ions in an ionic crystal are very strongly attracted to one another. Ionic crystal keessatti crystal yeroo jennu very strongly attracted baay'ee ciminaan walitti harkifamanii ionic crystal irra warra jiran baay'ee walitti ciminaan humna cimaan walitti harkifamanii jiru jechuudha, wal qabatanii jiru. Therefore, the solubility of ionic solid depends not only on the energy of the hydration of ions but also on lattice energy. Lattice energy irratti sun hunda lattice energy maalidha jennee amma energy wanta tokko solid state irraa fuunee ittiin gara gaseous energy tti jijjiirru jechuudha, which are the energy holding ions together in crystal lattice. The energy required to completely separate one mole of solid ionic compound into gaseous ions is called lattice energy. Enthalpy of lattice energy jennaani jechuudha isa kanaan. It is always a positive quantity. Yeroo hundumaa positive quantity dha lattice energy kun. Energy plus sodium chloride, sodium asitti ilaaltaniitti yoo ta'e kun ola sodiumiin maalirra jirti? Sodiumiin ishee kana solid state dha jechuudha yoo ilaaltaniitti ta'e. Solid state dha kun. Chi gaafaas dhuftu garuu ayiniidhaan gaafa teessu gaseous state dhaan ta'a jirti eddana kun. As ilaaltanii gaseous state dha. Asii maaliin turte? Kunoo solid state irra gaafa gama kanatti ceetu immoo maalti jijjiiramte? Gaseous state irra jirti jechuudha. Kanaafuu walumaa galaa enerjiin nuun fayyadamne sitti lattice energy maal akka ta'e maal jechuu akka ta'e baruun barbaachisaadha. The enthalpy change associated with the hydration process is called heat of hydration. Enthalpy change hydration dhaan wal qabata, hydration process dhaan wal qabateen immoo heat of hydration jennaan. Hydration immoo always a negative quantity. Lattice energy ni always positive quantity dha jenna. Hydration always a negative quantity ta'uusaa qabannaa jechuudha asitti. Garaagarummaa isaa hydration is always negative quantity. Lattice energy is always a positive quantity. Lattice energy works against a solution process. So, an ionic solid with relatively large lattice energy usually insoluble. Lattice energy tokko immoo gaafa lattice energy guddaa qabaatu immoo gara insolubility ta'aa deema. Lattice energy maaliif? Solution process against gochuudhaaf yookiin immoo ittiin morma waan ta'eef ittiin morkata waan ta'eef lattice energy gaafa dabalaa deemu gara wanti sun immoo gara insolubility dhiyaata deema jechuudha. Kanaafuu lattice energy guddaan solutionii tokkoo fi gaariin ta'uu jechuudha. Yoo xiqqaataa deeme gaariidha solutioniidhaaf. Lattice energies depends on the charge on the ions and also the distance between the centers of the neighboring positive and negative ions. Tokkoffaa charge on the ion irratti hundaa'a. Lammaffaa the distance between the centers of the neighboring positive and the negative ions. Isa kanaan maal jennaan? Radius jennaan. The distance between the centers of the neighboring positive and negative ions dhaan maal jennaani? Radius jennaani jechuudha. As the charge of the ions increases, the lattice energy increases. Charging gaafa guddataa deemu lattice energy is guddataa deema. For example, the energy of the hydration is greater for magnesium plus 2 than for sodium ion. Kanaafuu magnesiumiin lattice energy guddaa qabaata jechuudha sodium ion irra. As the size of the ions increases, the lattice energy decreases. Sizein immoo gaafa xiqqaatu lattice energy'n sizein gaafa guddatu lattice energy'n xiqqaataa deema. Inverse waan direct relationship tun taane inverse relationship wajjin hin qabu jechuudha kan sizeidhaa fi lattice energy'n. Size kan jennu kun waan wajjiniin radiusii wajjiniin tokkumadha. Radiusii ibsuu barbaanne taddanatti gaafa size jennu radiusiidha jechuudha. Gaafa
niwukileesii irraatii amma elektirooniin fagaatee jiru ibsuudhaaf yookiin immoo poozitiiv chaarjii fi negatiiv chaarjiin neighboring atomii amma akka inni walirraa fagaatee jiru ibsuudhaaf raadiyeesii fayyadamna jechuudha. Saayis kan jennu asitti of ibsadha. As you go down in a group, groupii irra asii gadi yeroo deemu ionic radius increases. Ionic radiusiin guddataa deema groupii keessaa asii gadi yeroo deemnu jechuudha. And the lattice energy decrease. Yeroo groupii keessaa asii gadi deemnu maaltu ta'a? Saayiziin guddataa deema. Saayiziin guddate jechuun elektirooniin niwukileesii irraa baay'ee fagaataa deemti. Sheeliin amma akka inni bal'ataa deemu, sheeliin amma akka dabalaa deemu, KLMN jennee inni nuyi lakkaa deemnu sun amma inni dabalaa deemu maaltu ta'a deema? Niwukileesii irraatii elektirooniin baay'ee fagaataa deemtu yookiin vaalans elektiroonii isheen jennu sun isheen dhumarra jirtu sun baay'ee niwukileesii irraa fagaataa deemti jechuudha. Amma kana maaltu ta'a deema? Saayiziin wanta sanaa guddataa deema. Raadiyeesiin guddataa deema jechuudha. Laatis energy decrease. Yeroo sana laatis enerjiin immoo gadi bu'a. Sababni isaa solushiniin reakshinii tokko kan inni dabalu gaafa niwukileesii irraatii elektirooniin baay'ee fagaattu kallattii achumaan bahuudhaaf salphaa waan ta'eef niwukileesiitti dhiyaattee waan hin jirreef achumaan gadhiistee bahuuf hin salphataaf jechuudha. Kanaafuu reactioniidhaaf gaariidha, react gochuudhaaf gaariidha jechuudha. Neferred from left to right as the charge on ions increases, lattice energy increases. Waa'ee periodii gaafa haasofnu immoo left irraa kaanee gara raayitiitti yeroo deemnu charge on ion increases. Chargiin dabalaa deema. Lattice energy increases. Inni kun left to right gaafa deemnu chargiin dabalaa deema. Lattice energy akkasuma increase ta'a jechuudha. The energy of hydration also depends on ionic radius. The energy of hydration is greater for a small ion charge on the ion. The energy of hydration increases with charge on the ion. Wantoota lama irratti akka nu hundaa'u ilaallee turre ionic radius and charge on the ion. Yeroo ionic radiusiin the energy hydration is greater for a small ion. Inverse relationship ion wajjin akka isaan qabanii fi hydration immoo charge on the ion wajjin direct relationship akka isaan qaban ilaaluun gaariidha jechuudha. Gaaffii exersaisii 4.2 fi 4.3 viidiyoo kan biraadhaan isinii hojjennaa. Inni itti aanu solubility dha. Solubility defined as the maximum amount of a solute that will dissolve in a given amount of solvent at a specified temperature. Solubility waa'ee isaa gaafa haasofnu specified temperature dha. Specified temperature tokkotti yookiin immoo temperature adda bahe tokkotti solutii solventii yoo keessatti bulbulamuu danda'u jechuudha. Waa'ee solubility gaafa haasofnu temperature 100 irratti yookiin immoo 50 irratti yookiin 60 irratti jennee specify goone iddoo sanatti waa'ee solubility haasofna. Achirratti solutii hammamiitu solventii amma ta'e keessatti bulbulamuu danda'a jennee temperature iddoo dhaabbataa ta'e tokko goone yeroo waa'ee bulbulamummaa isaa haasofnudha jechuudha. Solubility is a characteristic property of a specific solute-solvent combination. And different substances have greatly different solubility. Solubility kun characteristic property specific solute-solvent combination solute-solvent combination tokkooti. Inni kunis wantoota solventii fi solutii irratti hundaa'ee garaagaradha jechuudha. Kan wantoota garaagaraa solubility garaagaraa qabaatu. Kan ittiin ibsinu immoo giraamii tokko solutiin giraamii hammamiitu ml 100 solventii ml 100 keessatti bulbulamee jennee ibsina. Fakkeenyaaf gaafa kan sodium chloride kana ilaaltan 39.12 gram per 100 ml jennee at 100 degree celsius irratti haasa'aa jirra jechuudha asitti. Bishaan degree 100 irratti degree celsius 100 irratti 39.12 gram per 100 ml of sodium chloride tu bulbulamaa jechuudha. Akkasuma kan silver chloride 0.0021 gram per 100 ml at 1000
100 degree Celsius of water temperature isaanii 100 irrattidha kan lamaan isaanii kan haasaa jiru. At a specific temperature haasofnaa jechuudha. Faaktaroonni solubility kan affect godhan immoo wantoota adda ba'anii kan jiran sadii jiru. The first one is temperature. Second, nature of solute and the solvent. And the third is the pressure. Tokkoffaan temperature, achi amala solutive solventii, sadaffaan pressure dha jechuudha. Temperature, nature of solute or solvent, and the pressure. Warroonni kun sadan solubility affect warra godhanidha. Effect of temperature on solubility. Temperature tokko solubility irratti dhiibbaa akkamii akka qabu gaafa laallu wantoota temperature waan sana enthalpy waan sana negative yoo ta'ee fi positive yoo ta'e garaagarummaa qabaatadha temperature iddoo sanatti. Fakkeenyaaf gaafa change in enthalpy yookiin immoo reaction sun gaafa endothermic dha ta'u the temperature and the solubility have direct relationship. Lamman isaanii direct relationship qabaatu gaafa endothermic yeroo ta'u. Exothermic gaafa ta'u immoo inverse relationship qabaatu. Gaafa inni exothermic yeroo ta'u inversely related ta'u jechuudha. Kanaaf based on their whether it is endothermic or exothermic yookiin endothermic ta'anii exothermic ta'anii yoo endothermic ta'anii direct relationship qabaatu yoo immoo exothermic ta'an inverse relationship qabaatu jechuudha. The solubility of most molecular and ionic solids increases with temperature. Also, some are almost unchanged and some decrease. Warri inni asitti increase with temperature jedhu warra endothermic ta'an, warri inni immoo asitti decrease inni jedhu immoo kan exothermic haasaa jira jechuudha asitti. The endothermic process solubility increase with the increase in temperature and vice versa. Temperature gaafa dabalu endothermic processiin in dabala solubility isaa. Gaafa temperature gadi bu'u akkasuma duukaa gadi bu'an. Endothermic yeroo jennu heating gama productiitti gaafa jiraatu maaloo jenna endothermic dha jenna. Maaliif heatii sana eenyutu fudhataa jira? Systemiitu fudhataa jira jechuudha. Systemiin heatii fudhataa jira. Kanaaf solubility increase with temperature. For instance, solubility of potassium nitrate increase with the increase in temperature. Potassium nitrate gaafa solubility ta'u endothermic dha waan ta'eef gaafa temperature dabalu akkasuma solubility isaallee duukaa dabala. Faallaa kanaatiin kan exothermic process yeroo laallu solubility decrease with the increase in temperature. Kan exothermic yeroo laallu solubility gaafa increase temperature dabalu in xiqqaata jechuudha. Faallaa waliiti kan isaan deeman. Exothermic ta'uu isaa kan ittiin beeknu heating kunoo gadhiisaa jira. System irraa gara alaatti bahee jira jechuudha. Isa kanaaf exothermic dha jenna. Heating gama kanarra jira. Yeroo kana maaloodha jenna wanti sun exothermic ta'uu isaa hin beeknaa jechuudha. Heating gama kana yeroo jiraatutti exothermic dha. Solubility decrease with temperature. Kan maali kan exothermic? As dhufne graafii kanarraa ilaallu yookiin chaartii kanarraa yeroo ilaallu solubility versus temperature of some salts. Inni asii ol ilaaltan kun inni vertical inni jiru kun warri kun solubility dha. Akkas gara horizontal inni jiru kun immoo temperature dha asiin. Warri kun temperature dha. Asii warri reaction isaanii fakkeenyaaf potassium nitrate yoo fudhattan asii jalqabee kun asirraan akkas inni deemu kun potassium nitrate. Yeroo asii solubility dabalu temperature duukaa dabalaa jira. Kun akkas ol deemaa jira temperature duukaa. Inni kun maalidha? Reaction kun endothermic reaction ta'uu isaa, processing kun endothermic process ta'uu isaa argina. Mee asii sodium sulfate kana yoo fudhanne akkas isa kanaa jechuudha. Isa kana yoo fudhanne solubility naannoo 85 yeroo jiru kanatti temperature 0 ture. 0 degree Celsius ture. Yeroo solubility naannoo
40 wayitti gadi dhufu. Yeroo kunoo asiiti naannoo kanatti jechuudha. Solubilitiin 40 wayii yeroo ta'u yookiin naannoo 40 yeroo inni ga'u tempereecherri meeqa ta'e 100 ta'e asitti. Kunoo 100 yeroo ta'etti as solubility increase temperature decrease. At the solubility decrease temperature increase. Solubility 85 irraa ka'ee gara 40tti yeroo gad dhufu temperature 0 irraa ka'ee gara 100 ga'e kun addana. Kanaaf faallaa walii qabaatu jechuudha. Asitti processing kun maalidha jennaani? Exothermic processidha jennaan. Kanumarraa ilaallee reactionin kun endothermicidha yookiin immoo exothermicidha jennee solubility isaanii ilaallee murteessuu dandeenya. Kanaaf yeroo baay'ee waan akka fakkeeka kanaa fayyadamnee qo'achuun illee baay'ee gaariidha gaafa dubbisnutti. Solubility of gases in water. Gases are more soluble in cold solvent than in hot solvent. Gaasota keessatti temperature gaafa dabalaa deemu solubilitiin gadi bu'aa deema gaasota keessatti. Become less soluble at higher temperature. Temperature gaafa ol ka'u solubilitiin baay'ee bulbulamummaan isaanii immoo xiqqaataa deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf soft drinks become flat as they warm up and lose carbon dioxide. Carbon dioxide gaafa soft drinkii keessaa ba'anii gaafa isaan banaman fakkeenyaaf yeroo bannu carbon dioxide gaafa keessaa ba'u. Carbon dioxide warm gaafa isaan gara qabbanaa'aa ta'an carbon dioxide keessaa waan ba'uuf jechuudha. Kanaafuu kan gaazii keessattis akkuma kana gaafa temperature dabalu solubilitiin akka gadi bu'u qabachuun barbaachisaadha isa kanas. In general, for most exothermic solution process, solubility decreases with increase in temperature. Exothermic gaafa ta'u hariiroo faallaa walii akka isaan qabatan. Solubility decrease with an increase in temperature. Solubility decrease with an increase in temperature. Endothermic solution keessatti immoo solubility increase in temperature. Nature of solute and solvent yeroo jennu immoo waa'ee polarity isaanii haasofne like dissolves like isa jedhu irratti hundoofne gaafa haasofnu jechuudha. Solubility of a solute in a given solvent depends purely on the nature of both the solute and the solvent. Polar solute dissolves in a polar solvent, whereas a polar solute has low solubility in non-polar solvent. Low solubility warri qaban immoo maal warri polarii ta'ani polarii keessatti baay'ee bulbulamu. Warri non-polarii ta'an immoo polarii keessatti low solubility qabaatu jechuudha. Kanaaf solubilitiin ol ka'uudhaaf maal ta'uu qaba? Lamman isaanii polarii ta'uu qabu yookiin immoo non-polarii ta'uu qabu. Kanaachi inni tokko polarii ta'e inni tokko non-polarii gaafa ta'u solubilitiin isaanii gadi bu'aadha jechuudha. Low solubility qabaatu. Liquids that mix with each other in all proportion are said to be completely miscible. Warri wal keessatti dissolve ta'uu danda'an miscible jennaan. Kanaachi warra immoo layerii uuman immoo layerii warra uuman maal jennaani? Immiscible jennaan. Two liquids that do not mix are called immiscible. When two miscible liquids are poured into some container, two layers are formed. Two layer yeroo uumamu immiscible jennaan jechuudha. Immiscible. Immiscibility occurs when either the solvent or solute is non-polar and the other is polar or vice versa. Immiscibility kan uumamu yoo yookiin solventiin polarii gaafa ta'u solutiin immoo non-polarii yeroo ta'u yookiin immoo faallaa kana inni tokko polar inni tokko non-polarii yeroo ta'u maal jennaani? Immiscible jennaan jechuudha. Non-polar liquids may be miscible with each other because of the absence of appreciable tendency of attraction between molecules of similar kind of molecules or similar kind or molecules of another non-polar liquid. Polarin non-polar keessatti non-polarinis polarii keessatti akka bulbulamu seera like dissolves like kanaanidha kan ilaallu jechuudha. There are still partially miscible liquids such as ether and water or bromine and water are said to be partially miscible. Warra partially miscible ta'an yookiin immoo hamma ta'e warra bulbulamaniin
partially miscible jenna. Fakkeenyaaf ether if water bromine and water are said to be partially miscible. A few partially miscible liquids usually form two layers when mixed. Warri kunis two layer warra kanaan akkuma warra sila immiscible jenneen jechuudha. Two layer gaafa isaan uumanii the general rule in solubility is that like dissolves like. Hydrogen bonding substances OH and NH bonds are often soluble in water because of hydrogen bonding. Warra water keessatti uumaman hydrogen bonding fakkeenyaaf gaafa ta'u nitrogen hydrogen bonding gaafa jiraatu isa warri kun water keessatti bulbulamuu danda'u. Kan biraa dipole force. Polar solids interact well with polar solvents through attraction of partial charges. Attraction of partial charging gaafa jiraatu immoo dipole forces jenna. Dipole forces yeroo jennu polar solutiin gaafa polar solventii keessatti by attraction of partial charge gaafa ta'u dipole forces jenna. Partial charges yeroo jennu warra partial positive partial negative yeroo jennu garaagarummaa electronegativity warra uumamanii jechuudha. Isaaniin maal jennaani partial charge jennaan. Iron-induced dipole forces responsible for the attraction between iron plus 2 and oxygen molecules in the bloodstream. Dipole-induced dipole forces kan jennu immoo responsible for the solvation of gases or non-polar and water polar. Gaasonni non-polar ta'an gaafa water keessatti dissolve ta'an immoo dipole-induced dipole forces jennee waamna jechuudha. London dispersion force jechuun walumaa galatti non-polar keessatti isa ta'uun maal jennaan London dispersion force attraction force non-polar gidduu jiruuni London dispersion force jennaan. Effect of pressure on solubility. Waa'ee pressure yeroo haasofnu immoo solubility irratti gaazotaan wajjin wal qabsiisnee irra caalaa isaanii. Sababiin isaa pressure irra kan baay'ee isaa pressureidhaan affect ta'u gaazota waan ta'eef jechuudha. Yeroo waa'ee pressure haasofnu effect of solubility effect of pressure on solubility yeroo jennu solid and liquid baay'ee amma kanattiin affect hin taane kan baay'ee isaa irratti affect ta'u irratti depend kan ta'u baay'ee isaa gaazota jechuudha. Solubility of gas gaafa haasofnu. An increase in pressure increase solubility of a gas in a liquid. Yeroo waa'ee pressure increases solubility of a gas in liquid. Gaazonni gaafa isaan liquid keessatti bulbulaman pressureidhaan kan isaan affect ta'an. Kanaaf waa'ee gaazota haasofna yeroo baay'ee gaafa pressure haasofnu jechuudha. At a given pressure there is equilibrium between the gas which is dissolved in the solution and the gas in the vapor. If the pressure increases, more gas dissolves to reduce the extra pressure. Yeroo pressure in dabalu gaazonni hin bulbulamu baay'ee maaliif sababiin isaa pressure kan biraa ittisuudhaaf jechuudha. The new equilibrium is established with more gas dissolved. For example, carbon dioxide is filled in soft drink such as Coca-Cola, Pepsi under pressure. Yeroo dhugaatii lallaafaa gaafa laaltanii waan akka Coca-Cola kana fa'aa yeroo laaltan Pepsi yeroo laaltanii yeroo isin bantan qilleensi wayi gadhiise keessaa gaafa bannu jechuudha. Inni sun maalidha? Pressureidhaan carbon dioxide irra jiraachuu isaa gaditti dhiibame pressure guddaadhaan akka inni irra jiru argina jechuudha. Gaafa isin bantan gadhiisee ba'a waan pressureidhaan waan jiruu fi pressurein sun gara alaatti harkaa gadhiise jechuudha gaafa isin bantan. Sagalee wayi dhageessiftee isheen baatu sun carbon dioxide pressure guddaadhaan kennameef sanaa jechuudha. When you open the bottle of carbonated beverage, the pressure decreases and the some gases escape from the solution. Akkuma sana banneeni akkuma bottlii sana banneeni qadaada ishee buqqisneeni pressurein isaa gadhiisa keessaa baqatti jechuudha. This escape of bottles of gas from a liquid is known as effervescence jennaan. Isa seen baqattu sanaa gaafa nu bannu gaasota keessaa baatee baqattu sanaan yookiin immoo sagalee wayi dhageessiftee pressurein xinnaatu sanaan maal jennaani effervescence jennaan ishee sanaan. It occurs due to decrease in pressure. Sababiin isaa sababiin inni mudatuuf pressurein waan sana sababii irratee fi maal jennaani effervescence yeroo pressurein waan sana gadi bu'u effervescence jennaan. Waa'ee kana waa'ee gaazota pressure dhiibbaan gaazota irratti qabu bulbulammaa gaazota irratti qabu
Henry's law'dhaan Henry's law fayyadamnee ibsuu dandeenya. Henry's law maal jedhaa? Partial pressurein dhiibbaan solubility irratti qabu jechuudha. Solubility of gaasii irratti partial pressurein dhiibbaan qabu haasa. All gases become soluble in a liquid at a given temperature when the partial pressure of the gas over the solution is increased. Gaasonni all gases become soluble yeroo jennu gaasonni hundumtuu bulbulamoodha in a liquid at a given temperature when the partial pressure of the gas over the solution is increased. Partial pressure in gaafa ol ka'u gaasonni bulbulamummaan gaasotaa dabalaa deemaa jechuudha. The solubility of gas is governed by Henry's law. Henry's law ni waa'ee solubility of gaasii kana qo'atee jechuudha. Henry's law states that solubility of gas is directly proportional to partial pressure of the gas over the solution. Solubility of gaasii maal godha jedhee partial pressure of the gaasii wajjiniin direct relationship qabu jedha. Achi solubility of gaasii mol per litriidhaan akkuma molarity ma fayyadamnee ibsinaa jechuudha. Solubility of gaasii yeroo ibsinu. Sila solubility gaafa ibsinu maal jennee gram per ml dha jennee turre. Gaasiitti gaafa deebinu immoo mol per litriidhaan ibsina. Solubility of gaasii gaafa ibsinu. Specifically for gas yeroo haasofnu mol per litriidhaan. Achi directly proportional to the partial pressure of the gas. Partial pressure kun immoo maaliin ta'uu qaba? In ATM tiin ta'uu qaba jechuudha. Where KH is the Henry's constant. Formula kana yeroo ilaaltan S gas equal with KH times partial pressure of gas. KH kun Henry's constant bakka buuti. Isheen kun P gas hin jettu kun partial pressure of gas dha. S gas hin jettu immoo solubility of gas jennu jechuudha. Isa booda unity in where KH is Henry's law constant and it is unique to every gas at a given temperature which is units of mole per liter per atmosphere. Unity in mole per liter per atmosphere akka ta'e qabachuun akkasuma immoo unique dha jechuudha. Gaasonni mataan tokkoon isaanii KH dhuunfaa isaanii qabaatu. This expression can be rearranged to deal with exchanging solubility and the pressure. Akkasitti rearrange goone S1 over P1, S2 over P2 KH wajjiniin wal qixxeedha jechuudha. KH yeroo jennu immoo ratio S1 over P1 equal with S2 over P2 jennee keenyu sana jechuudha. Kana qabannee KH irraa argachuu dandeenya. Sababiin isaa asitti S1 nuu kenne, S2 nuu kenne, KH nuu kenne, P1 nuu kenne, P2 barbaade faanuun jechuu waan danda'uuf jechuudha. Kana sirriitti qabachuu qabna. Example kana gaa calculate the solubility of oxygen in water at 25 degrees Celsius for a partial pressure of 0.22 atm. Maal nuu kenne asitti temperature nuu kennameera at a specific temperature waan ta'eef jechuudha. Partial pressure nuu kenname 0.22 atm. Table irraati barbaadan adeemne KH barbaadan yookiin immoo Henry's constant. Gaafa kan oxygenii meeqadha kuno 1.3 times 10 to the power of -3 atm arganne. Achi partial pressure kennameera. Isuma partial pressure dhaan kenname kana Henry's constant kanaan baay'isne isa booddee maal arganne jechuudha. Solubility arganne jechuudha. Kanumadha. Waanuma kana fakkaatudha. Solubility as an equilibrium process. Since solutions are mixtures of two or more substances, they are not governed by the law of constant composition. Gaafa waa'ee mixture yaasofnu gaafa solution yaasofnu mixture ta'uu isaaniiti. Mixture of two or more substances waan ta'anii fi law of constant composition and govern gochuu danda'u. Sababiin isaa they can vary in composition. Composition garaa qabaachuu danda'u waan ta'eef law of constant composition dhaan govern godhamuu hin danda'an. Kanaafuu mixture ta'uu isaanii yaadachuunis barbaachisaadha. Hence one can make solutions of different concentration from the same solute and solvent. Namni tokko ka'ee solutionii garaa solutionii concentration garaa elementii manuu fayyadamne yookiin atomii manuu fayyadamne yookiin molekiilii nu fayyadamne hojjechuu waan danda'uuf jechuudha.
So solutions can be unsaturated, saturated or supersaturated. When an ionic solid dissolves, ions leave the solid and they become dispersed in the solvent. Ionic solid in tokko gaafa dissolve ta'u, ions leave the solid and they become dispersed in the solvent. Ions in sun solidii keessaati gara solventii keessatti dispersed ta'utti deemu. Some dissolved ions collide occasionally with the undissolved solid and they recrystallize. As long as the rate of dissolving is greater than the rate of recrystallizing, the concentration of ions rises. Ion concentration in ion achi keessatti ol ka'a sababiin isaa dissolve keessatti ion taa'aa waan jiruu fi ol ka'a jechuudha ion achi keessa. Yeroo gaa at this point, even so, the dissolving and the recrystallizing continue. There is no further change in the concentration with time. Concentration in jijjiiramu hin jiru. Sababni isaa isuma silaadha jechuudha kanaaf. Isuma silaa. The system has reached equilibrium. That is excess undissolved solute is in equilibrium with the dissolved solute. This solution is called saturated. Therefore, chemists also characterize solutions by their capacity to dissolve a solute as saturated, unsaturated, and supersaturated. Concentration yeroo ibsinu akkasumatti waan quality masaanii ilaallee tu lakkoofsaan ibsuu hin ta'ini saturated, unsaturated jennee quantity akkasumatti quality dhaan jechuudha. Saturated, unsaturated or supersaturated jennee bakka sadiitti qooduu dandeenya. Ways of expressing concentration keessaati karaa tokko inni kun jechuudha. Saturated yeroo jennu maximum amount of solute qaba. Fakkeenyaaf bishaan liitirii 100 keessatti ashaboo giraamii 30tu bulbulamuu danda'a yoo ta'e maximum amount isaa 30 caaluu hin danda'u yoo ta'e saturated kan jennu yoo bishaanni sun 30 miligiraamii qabaate jechuudha yookiin 30 giraamii qabaate. Yoo bishaan liitirii 100 keessatti ashaboo giraamii 30tu bulbulamuu danda'a yoo ta'e saturated kan jennu yoo inni 30 sana qabaateedha jechuudha. Super saturated kan jennu immoo 30 ol yoo inni qabaate. 30 ol fakkeenyaaf 35, 40, 60 yoo inni qabaate maalidha jennaan super saturated dha jennaan. Yoo 30 gadi ta'e immoo ta'e 25, 20, 10, 5 yoo qabaate immoo unsaturated jennaan. Mee barreeffamu isuma asirratti definition asirratti kenname kana irratti fayyadamnee yoo ilaalle a saturated solution contains the maximum amount of solute that will dissolve in a given solvent at a specific temperature. Temperature fakkeenyaaf kan sodium chloride sila yeroo ilaalle 39 ture. Meeqatti temperature isaa 100tti. Saturated kan jennuuni yoo 100 sana temperature 100 irratti ml 100 keessatti 39 bulbulameedha jechuudha. Kanaaf yeroo sana maal jennaani saturated jennaan. The dissolved and undissolved solutes are in dynamic equilibrium or a solution that is in equilibrium with respect to a given dissolved substance. Unsaturated solution contains less solute than it has the capacity to dissolve. Unsaturated yeroo jennu immoo isaa gadi yoo ta'e fakkeenyaaf yoo sodium chloride bulbulamuuf jedha yoo ta'e 39tu barbaachisa sodium tokko at 100 degree Celsius dhaa fi ml solventii ml 100 keessatti. Yeroo kana sodiumiin 39 gadiidha yoo ta'e unsaturated dha jennaan. Supersaturated kan jennu immoo contains more dissolved substances than saturated solution does. Saturated solution in sila meeqadha jenne 39 dha jenne kan sodium chloride. 39 ol yoo ta'e garuu maal ta'e jenna supersaturated jenna. Naturally kan nun supersaturated argannu honey dha. It contains glucose as a solute and water as a solvent. Glucose akka solute fi water akka solvent. If honey is left to stand, the glucose eventually crystallizes. Yoo honey yookiin immoo damma sana yoo keenye glucose crystallize ta'a. Bifa jajjabaachuu way qabata. Bifa jajjaboo qabaachuu dhaqa jechuudha.
Kan biraa maloota supersaturated are not in equilibrium with the solid substance. Solid substance wajjiniin equilibrium miti jechuudha isaan. If a small crystal of ionic solid is added to a supersaturated solution, the excess immediately crystallizes out. Yoo small crystal yoo keessa buusne battaluma sanatti excessiin irraa ba'a jechuudha. Crystallize out ta'a. Crystallize ta'ee keessaa ba'a. Crystallization kun maal jechuudha? Process in which dissolved solid comes out of solution. Dissolved solid tokko processiin ittiin solutionii keessaa gara alaatti ba'u. Inni form crystals gaafa inni bifa jajjaboo wayii uumuudhaan gaafa inni keessaa ba'u jechuudha. Exercise kanas viidiyoo kan biraatiin walitti deebinee ni ilaalla. Paartiin inni itti aanu, paartiin barumsa keenyaa inni itti aanu, paartii isin baay'ee jaallattan ways of expressing concentrations of solution. Paartii keemistirii keessatti baay'ee kan nama fayyaduu fi baay'ee namatti tolu hawwataa kan ta'e ways of expressing concentration of solution kan jennu persentiidhaan ibsuu dandeenya. Mass percentii haa ta'u, ppm haa ta'u, ppb of solute haa ta'u, percent by mass yeroo jennu 100 keessaatii hammamtu jira yeroo jennu, part per billion kan jennu biiliyoonii tokko keessaa hammamtu jira gaafa jennu, part per million kan jennu immoo miiliyoonii tokko keessaa hammamtu jira kan jennu. Inni itti aanu normaality, molarity akkasuma molaality faa fayyadamne yeroo ibsinu. Normaality kan yeroo jennu kan chaarjii irraa fa'aa irratti hundaa'ee hydrogen asiidotaaf beezota yeroo ilaallu immoo hydrogeniidhaa fi OH irratti hundaa'ee kan garaagarummaa qabaatu normaality jennaan. Molaality kan jennu immoo number of mole of solute per kilogram of solvent yeroo jennu. Isaan immoo maalidhaa? Molality jennaan. Molarity'n immoo number of mole of solute per volume of solution liter. Isaan kana calculationii qabu bareechinee wajjin ilaalla. Paartii itti aanu keessatti waa'ee mass percentage ppm, ppb fi warra akka normality, molarity, molality warreen kana fakkaatan bareechinee viidiyoo itti aanuun walii wajjin ilaalla. Barumsi keenya inni paartii kana kana fakkaata. Amma paartii itti aanuun walitti deebinutti nagaan nu tura.